waamsi arrarraa soynu tokkummaadha. Araara mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo takkaayis waraana bilisummaa Oromoorraa dhugaa walitti himnaa jechuudha. Faarsitee bultuu fi nyaattee bultuurraayis waan dubbannu qabna. Isii tana hundaafuu baga nagaan dhuftan obboleeyyan kiyya qaqqaaliin isiniin jechaadha. Gara sagantaa keenya dhiyaadhaa invite share godha. Abaa fi addi bilisummaa Oromoodha. Abaa yookiin addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa bulchitu bara dheeraadhaaf qabsoo keessa turuun beekamaadha. Bara 1973 yookiin 69 irraa eegalee qabsoon addi bilisummaa Oromoo gootu wal dhalaa baranaan geessee jirti. Qabsoon addi bilisummaa Oromoodhaa gootu kun baroottan dheeraa kana keessatti khasaaraa fi bu'aan isiin fidde hundi keenyaa kan waliin beeknu. Tan taate tan dabarte qabsoo bara afran kanaa fi shanan kana keessa godhamaa turteen ammoo addi bilisummaa Oromoodhaa waboo waraanni bilisummaa Oromoo irreesaa jabeeffachuudhaan humna isaa itichuudhaan hoggansa gaarii hoggansa qulqulluu fi hoggansa uummata hadootuun qabsoo isaa finiinsee asiin mootummaa wajjin hudha wal qabuunsaa beekamaadha. Jijjiiramni dhufe kun haati Oromoodhaa qabsoo Oromoo keessatti reefka ilmaarra teesseeti kan dhufe. Jijjiiramni dhufe kun qeerroon Oromoodhaa lubbuu isiidhaa rasaasaa kanniteeti kan dhufe. Jijjiiramni dhufe kun haati Oromoodhaa ilma siitii wajjin wareegama barbaachistu qabsoo kanniteeti kan dhufe. Abbaan Oromoodhaa qabsoo tanaaf aarsaa barbaachisu kanneeti jijjiirama kana kan fudhannee fi kan dhufe. Jijjiirama dhufe kana keessatti ammoo dhiifamni mootummaan muumicha ministeeraa yeroo sanii paartii hoogganaa tureen Dr. Abiyyiin hoogganamu Itoophiyaa guutuudhaaf dhiifama jedhee godhatee kadhateen dhiifama tahee bira dabarree obboleessa keenyaatu masaraggale. Jaarraa abbaa gadaan masaraggale. Waaqoo guutuutu masaraggale. Elemoo qulxuutu masaraggale. Qabsaa'ota Oromootu masaraggale. Ilmaan Oromoo masaraa seenee hundi kursii irra taa'uu danda'u jennee isa deeggaruudhaan qabsoon tun badhaadhina maqaa jedhuun paartii badhaadhinaa dhaltee akkaanii fi isiin tun biyya bulchituuf tumsi nuti godhaa turre tanuti ifimnuu miti taseenaan ifimtu. Tana keessatti qabsaa'otaan adda baanee turre. Namoota obboleeyyan qabsoo waliin jennuun duuda walii gallee turre. Namoota qabsoo tana keessatti karaa dheeraa waliin dhufneen wal arrabsinee dirree baanee wal saaxiluudhaan obboleessa keenya kan masaraa seenee masaraan baasnu Oromoon masaraa seenee qabsoon inni godhu Oromoon miitu abadanuma isa tumsina malee Oromoo bira isa baasnee kanneen nu jirru jennee haqaan dhaabbannee adda teenya rasaasaaf kannine jiruuf jireenya keenya kan biyya qananii dhiisnee qabsoon nuti godhaa turre muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiif layyoon turre. Injifannoon inni dirqatees hundi keenya qabeenu. Tanaan itti dhaadachuufi miti yaadni keenya. Isii tana keessa dhufnee ammoo qabsoon addi bilisummaa Oromoo tanuti rabbobbaa ture. Keessattuu ani facaasu diigu wal madaaluu didura. Qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo boochistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo gidirsitu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo boochistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo hidhanneetu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo baqachiistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo kadhachiistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta hurkee bulaa dafkaan bulaa boochistu kan taaneef qabsaawaa turuun keenya tatti haasoyinuu miti taragaan beeku ta dhugaan jirtu. Hunda keessa hamtuu fi gaarii keessa dabarree arra geenyee jirra. Arrammoo tobbaana dabre keessa Taanzaaniyaatti araarri ABO fi mootummaa gidduutti dhufu kun araara waan jajjabeeffamu ta'uu irraa dubbannee turre. Dhugaadha. ABO fi mootummaa walitti araaramuun Oromoof bu'aa malee khasaaraan qabdu.
Oromoo gun sinjau beeku hubad Oromoo nyaattee bultuun baanu ta maqaa Oromootiin faarsitee jiraattuun baanu tara maqaa Oromootiin aangoo qabattee nyaattuun baanu hoggansa Oromoodhaa haquuqaa Oromoodhaa qabu ta Oromoo yoo waltaate awwaan fadhe haa dhabu jau keessatti khasaaraa isiin tun akkan qabne beeneetii fi amanneeti jajjabeessaa turre jechuudha. Tanzaaniyaatti maaltu ta'e mariin guyyaa afurii san maal dhalte eegas boodoo maaltu deemu jira kan jetturraa dubbachuuf hin gadhuuf maaltu nurraa eegama. Tan dura seenaa qabsoo Oromoo keessatti bara 1969 kan jaarraan abbaa gadaa Elemoo Qilxuufaan qabsoo eegaleen irraa kaasee hanga bara kana Tanzaaniyaatti dhayitee Oromoon teessee ol mari'attutti hiree muqaama mootummaa Itoophiyaa keessa Oromoodhaaf carraa taanii wal mari'achuu carraa qaamni sadeeffaa idduu jiraatee wal mari'achuu carraa araara qaama sadeeffaa manguddummaan akka jiraattu tan abaa'oon gaafachaa turte san arkachuudha ittiin milkooyteen beeytu abaa'oon ittiin milkooyteen beeytu Oromoon. Tanaaf dhugaan bakkarraa meeysuun taatu muumicha ministeeraa Dr. Abiy keenyaaf galatoomii jennaan hiree tana seenaa qabsoo Oromootiif kan nuuxeetiif hiree tana carraa qabsoo wareegama Oromootiif kan nuuxeetiif akka qaamni sadeeffaa idduutti yoo argame malee abaa'oon dhuftee akka mari'achuun teenye abaa'oon dubbatteerratti ilmi Oromoodhaa ilmi mootii Abbaa Jifaar ilmi Bashaashaa ilmi sabaa muumichi ministeeraa keenya hayaa je'ee carraa tana banuun inni masaraa keessa nu jiraachuudhaan tana alhamdulillah haa jennu injifannoodha tunis khasaaraa miti osoo khabiraatee abbatan manajamu quudha qabaatee Oromoodhaaf fadhii qabaatee Oromoodhaaf jaalala qabaatee Oromoodhaaf if gaqqabee Oromoodhaaf qaamni sadeeffaan widduu taajiraatu jee carraa banee Oromoodhaaf akka mariin tun taatu abadan usilaa qaama biraa taate abadan ni du'a malee hireen tun takkaan hin dhufne hireen tun takkaan argamne hiree tana uumuu isaatiif Oromoon hundi muumicha ministeeraa keenya Dr. Abiy galateeffachuu qabna. Alla magan jennaan nutis akka miseensa paartii badhaadhinatti akka nama Oromoo tokkotti akka obboleessa Oromoo tokko galatoomii jennaan dha. Amma tun tolaan hin dhufne beeki. Yaa tolaan hin dhufne tun. Kanaan hin dhufne tun. Wareegamaan dhufte tun. Laal. Niin sirbaa fi harmaan dhooyifadhaan hin taatu. Tanaan galatoomii osoo wareegamni fadhee jiraate jechuu kiyya laal reefu. Osoo arsaan feetee kafalamte. Osoo Oromoon feetee dhumte. Osoo muumicha ministeeraa Dr. Abiy ta'uu baate masaraa keessa jiru san. Hayyee kottaa namni sadeeffaan widduu haa jiraatu haanuma mari'annu carraan sanuu Oromoof hin kennamtu. Isaan nuukanne Oromoo ta'uu isaatii fi Oromoo obboleessa keenya falmine qabsoof ta'uu isaatiif galatoomii jennaan. Tana keessatti ammoo qaamni dhufee har'aan tana qaama sadeeffaa akka dhufuuf dirqisiisee wajji argame kun hambaa jaarraa abbaa gadaati. Hambaa Elemoo Qilxuuti. Hambaa Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Hambaa Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Hamboota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kafalaa asgaaniitu har'aan tana dubbii tana taa'ee dubbachaa jira. Ilma qeerroon dhalchite. Ilma aarsaan qabsoo Oromoodhaa daandii sirriirra hin jirtu jee amane.
goto oromo da ka oromon rasasa fi qawwe male bilisumma arkachun dande suje cicce gara gale khatakarra la marra sadinan dueje khijib jani na khijib zizaturan jalle maro baga gota tate baga gota iratat simala khabajan namni sadefa si iddu tae si nasausan sini mala dueja anun janis meka si jefne awwale meja jani meka si awwale qabri saibanu jani meka si imne ati mod hunda injifatte arqama sadefatin abuma fade hoji funya furfurit duftete ise hasonke ستي حقائق أتيس بقى دلتي رومو تنافيدو أورومون تموندن ديني لارا تنافسو داتمنا حقائق منافسو داتمنا وامبراتي متبر نياني بلو جران نفسو داتمنا متره دبالي ميور نديش نياني بلو جاتشا ينكي جب نفسو داتمنا ونمان نوتي صودا تبنوفو وني نجيسو بربادنيفو لغا أورومو دبني جرانا في بيتي بغا غوتا تاتي بغا غبي خان آسنجيس پروفیسر محمد آتے كبجمو جالتها ورّي مريسا نرى تركمتم خندنو امباسادر رضوان دبلته minister nagenya fi minister mana murtitin dabalate warri bakkasani tarkamtam hundinu qama motumma rais qama dabilisuma oromo rais ulfada galatoma isinin janna ejo ulfada galatoma isinin janna rida devine قامني سديفا أشتر كميس ألفاتا إسنين جلدا واللي قلتين درا هميل كويني ورجت تنفمو قام سيسني قمنا واللي قلتين تن أكمل كوي تفجرابنون مريتشو إيغلون ملكاوين سيتي تدرا واللي دفني مريتشون ملكاوين لمداتي ولي قالن ولي فدتني ترى ولي قالوا دابنيف خارورا سجنتا والاركودا ابتني الدياون ملكاوين سديفات تنافو ورا ادبلسما اورومو في موتما ولينغل ادبلسما اورومو دا موتما چومسا غافت جتني فيس دبسي كم موتما چومسا ادبلسما اورومو دا اوروميا رغافت يو غافتيو مالي ركون مالي ركون أنغون دبا في هذا بلّي خنتيبان دبا في هذا بلّي اتقافتهم من دبا في هذا بلّي مالي ركون يعني أتبلتو مالي ركون يو أوروميا رت كافاوس دبلته أباوس دبلته parti badalinas dabalate motumman chomsa oromia ratti hundawe motumman to ko oromo rundirra walikaltu oromia ratti umame mali arara fenami bannu opoleyen harara mu yetu jirabi ay arara fada angoti janara tukini nakamitati oso arara fada ango nara tukini tigray ti khata tutate arranta dageta chorada da tigray ti hogananita أيو جرا الدنيا تدرى كجيتا شو أصفاتي أول ممتشخين يعربس أيو خجرو أيو خمومتش منسترا جيتا شو أصفات بريزيدنتي نانو تجراي أول عربس أسناي ميكا أيو جيتا شو أصفات تجراي بريزيدنتي يروج أمساتا ودنتي نجى أبو سويج نجابو سويت جالي مارو يوخي جوار محمد يو أوروبيا رت بريزيدنتي تمال ركون هاي فدو منارا أتو مال ركون فدو بكلا أتو فدو ركون
feena jennere la araara feena fi waadoo fannaan intaatu oromo tanalikitti qalbeeffachuu danda'u qabdi jettu araaraan fadhaa waan biraa araaraan fadha jechaammoo aangoo tanan abadan anuma qofaarra du'an san araaraan taatu jechuudha barsilaama Tigraytis Debratsiyon araarani feena aangoo raampuuje araarri Tigrayin dhufu oso Debratsiyon Tigrayiti anuma presidenti teetti fufa malee araarrin dhufu jee Tigrayiti araarrin bu Debratsiyon ammoo ummata Tigray maqaa jaalatuuf rakkoo ummanni Tigray keessa jiru maqaa beekuuf nageenyi Tigray barbaachisaa ta'uu maqaatti amanuuf inni aangoo dhabee ummanni isaa nyaatee bulee rasaasaan alatti ummanni hafuura argachuu maqaatti amanuuf anaangoo dhabee mootummaan cawumsaa uumamte ummata Tigray nageenya abuujee aangoo gadhiisee mire hay keenya kunis yoo oromoo wallaggaatiif leecalloo qabatte yoo oromoo Boronaatiif leecalloo qabatte yoo oromoo guujiitiif leecalloo qabatte yoo oromoo shawaa salaaleetiif leecalloo qabatte yoo oromoo harargeetiif leecalloo qabatte yoo oromoo arsiitiif leecalloo qabatte yoo oromoo baaleetiif leecalloo qabatte yoo oromoo harargeetiif leecalloo qabatte yoo oromoo cinaaksaniif leecalloo qabatte yoo ilmaan oromootiif leecalloo qabatte dhugumaan nageenya akka dhufu haa barbaannu taate akka mootummaatti yoo aangoo dhiisnee isaanii kanneen nageenyi dhufe maal dhabnaa nuti maali rakkoon abbaan fadhaa dhufu fadhu Jawaaraa dhufuutti fadhu Baqqalaanaa dhufu fadhu Maraaraa Guddinaa dhufu fadhu Jaallemaaroon itti dhufu qaama oromoo keessa araara buusee mootummaa wajjin qawween oromiyaatti akka dhaabne eega barbaanne gidiraan oromoorra bara afran shanan kana dabru jiru akka dhaabbattu eega barbaanne ajjechaan oromoodhaa akka dhaabbattu eega barbaanne obboleeyyan wal fixuu tanarra eega dhugaan jibbine warri khalee wayyaanee jala nu fixaa ture arra obboleeyyan keenya aangoo qabadhaa jee yoo bakka wal jijjiire maali rakkoon faarsitee bultuun jootanii dhalaal wanni faarsitee bultuu tanaaf do'aadhaa tiim qabrichoo qofa Tim Caprichon the Maytun Nyatable to meet Fancitable to meet Karshin kum kudan bati tingle tooth account irret Karshin kum kudashan bati tingle tooth Warraman wala lefat Hunta account is an into Arkagamna Hamotumana no Romiatin Kafalame Vidalagu Harkagamna The Laysisa to raise Warra Delagaj Rusinibe Arkagamna warra gaafa partii keessa jirru nuti daleessisaa turrees harkaa qabna warra falaafi turre warra faarsee bulaa wanni jennuufis tana tokko beena warra hunda liistiitti galchaniif ta mootummaa tana gabbaasuu dandeenya eenyuuf maallaqni kafalamu jira akkaawuntitti meeqaa kafalamu jiraaf gabbaasuu dandeenya nuti wal sattaruufuusu jirra malee maal wal daleessisaa Ibe meeqaa tu partii dhaan kafalamu jira maallaqa mootummaa malaamaltummaadhaan maallaqa partii dhaan malaamaltummaadhaan Facebook irratti akka dalagu bloogara meeqaa qaxaramee dalagu jira ni beena tun oromummaa bakka hin buutu faarsitee bultuun waan nyaattee bultuuf mindaaf mana kiraa jimaa waan nafaqaasiiti jecha waan gooti Yohan pick-up dhabdi harmallaan garaara addi malee waan biraa yaaddu harmallaan isii tana sirri beekuu nu barbaachisa qabsoon teenya immoo oromummaa tokkummaadha jennee mire araara jennee mire osoo addi bilisummaa oromoo mootummaa coomsaa Itoophiyaa gaafatte gaafii ta'e ol guddattee jennaan ati oromiyaaf qabsaa'uu jirta Barsilarra muumicha ministeera federaala irratti mootummaan coomsaa ta'uu qabaa isin jette akka abinnitti akka paartii amaaraa kan biraatti osoo kan jette
ergama biraa qabdaa ati qabsoon ta'e Oromiyaa fi Oromoo fi malee Itoophiyaa fi miti maaliif achi dhaqee yenneetuma asirratti dubbannaa jechuudha. Nuti rabbi sodaannee rabbiin jiraannaa bire gaafiin immoo qabsoon si Oromiyaa fi Oromoof maqataateef mootummaa ce'umsaa yoo Oromiyaa raggaafatte araara eega barbaanne eega haadha Wallaggaatiif boonye eega haadha Gujiitiif boonye eega haadha Booranaatiif boonye eega haadha Shawaatiif boonye haadha Salaaleetiif boonye eega haadha Oromoo Harargeetiif boonye eega Oromoo tokkoof boonye ta ilmaanii hojii qabbana keessa teessee waan luusistu dhabdeef boonye maal qaba mootummaa ce'umsaa Oromiyaa irratti isaanis akkuma Geetaachoo Raddaatti ha'aan gorra jiru kun irraa bu'ee caasaan isaatis akka jiru jijjiiramee warri gaara jiruu fi warri falmitoota jee Oromiyaa irra falmu kun dhufee araarri bu'ee Itoophiyaa waliin bulcha maali rakkoon yoo gaafiin isaaniitu tana taate rakkoo maaliidhaan so dubbii faarsitee bulaan ooftu tuun to Oromummaa xiyyeeffattee miti tana Oromoon kumni 2,900 na daawwataa jirta likkitu badhaa jechuu barbaada sirrii miti faarsitee bultuun aangoof boolchi dhihanaaf boolchi qoonqoof boolchi dirgoof boolchi maal qaba ta duraa ta lamadaadhaa qawwee hiikkadhaa seenaa nuun hin jenne mootummaa ce'umsaadhaa hidhannoon hiikkannu jettee abaa'ooni namni abaa'oo rafti narraa ol qabsaa hin jiru tokkoon faarsitee bultuutun tokko amma immoo araara barbaanne maaf araara barbaanne walajjeesuu quufne maaf ol jibbina osoo ol jaalachuu dandeenyu maaf ol dhiibna osoo tokkoomuu dandeenyu diina heddummaannee maaf ol irra nuti gaafiin Oromoon irra wal loltu hundinuu gaafii irra waliigaluu qabnu gaafii irra waliigaluu qabnu osoo qabnu maaf ol lollu eenyuuf ol lollu sirrii miti jechuudha absolutely sirrii miti jechuudha haqa kana yoo qabaanne immoo dhugaa kana yoo qabaanne gandummaa keessaa ba'uu qabnaa jechuudha gandummaa tam yoo muummichi ministeeraa badii ka qabaatu taate ilmaan Jimmaa hundi muummicha ministeeraa balaaleffachuu danda'uu qabna gandummaa keessaa ba'uu qabna yoo obbo Shimallis ka dogoggora qabaatu taate ilmaan Shawaa hundi Shimallis Abdiisaa balaaleffachuu danda'uu qabna gandummaa keessaa ba'uu qabna akka Oromootti eegataane kan qabsooyne injifannoo kana finne akka Oromootti nullee wal dhageeffachaa yaa'uu qabna walii fudhachaa yaa'uu qabna wal dhageeffachaa yaa'uu qabna addi bilisummaa Oromoodhaa hidhannoo hiikkattee haa galtuu galuu diddee haa akkamitti hidhannoo si hidhattee galti warra hidhannoo hidhatee gale mana hidhaan jiru qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoodhaa meeqatu mana hidhaa jira harka qullaa warra gale warra booleen gale warra xayyaaraan gale kan mana hidhaa jiru meeqa hiikaa jenne isin kadhanne isin dadhabne tanaaf ummata dubbachuu jirra hay Sabaat Naggaadhaa kan wayyaanee hogganee lolchiisaa ture kan dirree waraanaati qawwee osoo dho'isisuu osoo dho'uu osoo wanta jiru harkisaa hidhamee xayyaara biicaa beekamtu saniin mana hidhaa seene mana hidhaati bee tambiraa hundi ta dirree xayyaara dirree loleetti hidhamtee mana hidhaa seente san hundinuu hidhaa seentee turte mana hidhaati baatee Oromoon karaa nagayaatiin nagayaan qabsoona qalamaan qabsoona rasaasaan qabsoonu jettee abaa'oo bakka buutee dhufte shakkamtee shakkamuu qofaaf mana hidhaa meeqaatu jira meeqaa dhukkubsachuu jira meeqaa booyu jira meeqaa wallaansa dhabuu jira meeqaa haakimniinii fi seerri gadhiisaa jee poolisiin Oromiyaa gadhiisuu diddee Caasaan baana boolisni Oromiyaa irra guddaan sabboontoota caasaa saniin baana laal caasaa isiniif gala laal caasaan san gadhiisuu diddee mana hidhaa akka gadirsu jirtu meeqa
mana hidhaatiin teessisu jirra anillee wajjin jira je'eetiin isiniin jechuun jira nutu akka paartii badhaadhinaatti warra kana qabnee mana hidhaa teessisu jirra warra kaaniin akkamitti qawwee hiikkadhaa kottaa jechuu dandeenya dura warra kana gadhiisnee amanamummaa jara kaanirraa harkachuu qabnaa miti osoo haqallee ta'e bara dubbii haqaamee halaallu ija haqaatiin halaalluun jechuun jira waran hay kana ga'aa qabdee hiitee manaafuutii daawwitiif saadhaa خلينا أمدا بيقتي بوباتور نامج هيته منا كيسة تأخورات تقطع فينشان تقطع سكرات أوركيته سلكي أوركيته وامي أوركيته تيسيسته أكمل جالي مارون نفيق أوي خي أولغلا مال أبدته نفيق أولغلا ني خاتي أسيت تكاس كودو جرتو إنيو إندي سدين أنا أصوته هو نفيق أولغلا hingalu anu hay tanafu partiin teenya mootummaan teenya ummata mana hidhaa sababa malee teessiste hiitee taa'u jirtu kana gadhiisaa isiniin jenna osoo aangootti mallatteessanii gadhiisuu qabaanne ana biran kuttu anu mallatteessan gadhiisa jara kaaniin qawwee hiikkadhu hoottu jechuudhaaf warra qawwee malee hiine kanaa'u gadhiisuu qabna Ugantana sa Oromoon tun araaramu feena yenne mo wal shawwatu feena yenne sa tam tajmu tijannatun walit tabanna yenne mo wal araaramna yenne ifamo ligona yenneti mumichi ministera Kenya dirrebe Ethiopia guutuu ifama nunje opidio biyanu baste tunte ifama yenneni biyya galle harka kale nutuma turef arra harka tuma jirranti nuti ummata sani beeka ummata harka khaleenu tumeef arra harkatum warra khaleenu hideef arra ifidee taa'u nuti ummata sani maalirra walaman nare maali wanni nuti irra walaman tamitana nuti irra walaman osoo haqa qabaanne hacaalu dhabnaa osoo haqa qabaanne juwaariina osoo haqa qabaanne angaawota baawodha kan haqaan biyya keessa seene hidhaa teessisna osoo haqa qabaanne ummata kana akkana taadha araarri keenya ka dhugaa san akka ta'u kaa barbaannu yoo ta'e dhugaarra dhaabbachuudha faarsitee bulaa booltuu hofon fawqa nyaattee bultuu Ango berbatu cina caca udah miti ya juga cina kaca cina hak cina kaca cina hak hanaf jirana tanaf sudah tanaf jibbamu rangkai ini parti Kenya mo umat abaora kadur kawe kateru harga bulla lenji sen akka gode osobe yaku agara jiru kawe kate kami dufa akami kawin katedufa akati Dawudi bisa gotu jirto sorku akati ummata kham mana hida godu jirto sorku hi khijara kana hida hi khajara kana akasin arara ubolumma kharatti debisa angon guya arara tenyu arara sabarran chaltu abadan arara oromorra angon abba feten chaltu angon abba fete yodugan arara oromo khabar banu tate kursi ra wali khane wal taysisu dandau qabna yodugan oromo tukomu khabar banu tate yo ajechan oromo itutti dem tokka dhabbatu khabar banu tate yo duti oromo raggeestu akka dhabbatu khabar banu tate yo shirri oromo raggeestu akka dhabbatu tate khabar banu tate oromo dhaaf barcumarra wali qawu dandau qabdi jechu aada arara sanif aada obolumma sanif malema osoo dhiifamni wali godhu baanne
والشودو وانه ورا خلي بيان واسين أرنو غنم نتورنت ورا خلي نهيدين إرجمه أرنو غنم نتورنت أصور إفهم أقول وانه إفهم تكشوا ودم نيجر إفهم تكمو صوم نيجر إفهم تكمو غوم نيجر إفهم تكمو غراول نيجر إفهم خلي بيان وقت أشيسف لبى بني هجن سيني خليني بيجر إردي بنين صوم نيجو أبدا لبو ميكاف تكا قوامي نينيس guyyan sa geenyaan numa huta atis takka qabda guyyan ke geenyaan abbaan fadhe sinan bisu ammoo dhugaa sabaa qabattee du'uun qabdu jechuudha haqa ummataa qabattee du'uun qabdu tanaaf janna jechuudha soo faarsitee bultuun addi bilisummaa oromoo mootummaa coomsaa barbaadde qawwee hidhachuu barbaaddeette gamanaan maaltu laaluu si doorkee sin janna jechuudha dirqoo si doorkee mindaa si doorkee gamana laaluu maaltu laaluu si doorke gamana cubbuudha jechuudha cubbu laaqamee jiranu keessa laaqamee jiranu keessa akka keenyaa kanatti oromummaadhaan dhugatti haadhaanis abbaanis ititeen deemneetu nu keessa jira irra guddaan hangi xiqqaan aangoorra jiru mee qoradhaa jala yaa qoradhaa mee hati mali abba mali ja qorada jala hati nama kana irra gudda hati mali abba mali ja qorada sigale isitana sirritti beeku feessaachu ogu daballeni waasoytu jala hati laalta daballeen tenyatun maal jette durumma sindi kun mali jalachi deemtee gizee laalte maatii laalta faamilii laalta seenaa isaa laalta bakka inni hojjete laalta waan isaa laalta seenaa isaa tana hunda keessa gingaaltee barbaaddaa jechuudha waan isaa addunyaa miti akhirattuu hirriba isa dhorku harkattaa jechuudha qabritti tanaaf dubbiin adda bilisummaa oromootii fi mootummaadhaa araarri jettee jootaniin gizee iyyitu cal wanni irraa jenneef maal hanga dhugaasii harkannuti wanni jenne haqa maleen dubbannu maaliif dubbanna haqa sanoo barbaanne immoo arra oromoo tokkoomuu qabdi mootummaan coomsaa oromiyaa keessatti yoo dhufee araarri oromoof dhufee haadha wallaggaatiif nageenyi bu'e haadha booranaatiif nageenyi bu'e haadha gujiitiif nageenyi bu'e haadha arsiitiif shawaatiif salaaleetiif harargeetiif nageenyi bu'e maali rakkoon anatti rakkoon hin mul'atu ano sonaan gosan irra taa'e irraa ka'ee fidee irra kaa'ee nagaa buusa akka dabrasiyoonitti irraa ka'ee fidee nagaa buusa bakka nagaa fi barbaadame moo walshawwatu barbaadame moo nagaa eega nagaa taa'e akka dabrasiyoonitti irraa ka'ee jara fidee teessisee kaabinee diigee waan inni uummateen bulchi biyyateetii fi uummata ka'e jeeni anilleen haqa obboleessaa sana eegale tunoon jiraanne immoo taati godhaa turte osoo si beekani hidhannoo hiikkadhu dhufu haqaa miti hiikkatanii dhufuu qabani akka paartii akka mootummaa tan akkasitti namana hiikkachuu qaban jeeti namana waaran haqni immoo yoo dubbadhuudhaa jette hiikkatee qullaa dhufee hidhu jiranii hiikkatee ganaa dhufu akkam godhuu ta'anii na yaachisti jechuudha akka ilmaan roomatti